الحمد لله رب العالمين كيف جريني رغم ربي الحمد لله مالي جبت مري مالي مجمعتي مو ما راح سودي يمكن مجتبى شو دي مجتبى يا جرك وانا جبنا دبني ور والله والله دبني جرفو فرماني خربي تفيا ربي قد تموغا موتوماتي همني جرا قاعد يبسا يقول أنا قاري ماركو تبدا كستان جلو مخن تاب تاب نيكو دا يوم نكتب تاب فصل تيم push gode نينغورو كونغو وان بوش غورا نتي ماكت غورا وان سن بي خاني لا ركو يدا بشي نينغورا كا غورين بي كت غورا يونا تيم تن نينغورا كونغو gode تفاقل وانا كيس بكا غورين بي أبشر أباكا نينغورا كت غورا نتي ماتي pushinis kapso da bara baga push gode أكيد تي وين دي با أفشينا ترى ما شاء الله تبدا بك إن شاء الله تبدا أنا قلت abban push gudan do fe okay guys mali cerita rekor Kumsiran kamu maskin. ini le cuma nak kamari fun kauje Ujian zamannya kau lihat kumsiran kau nasi karsisa. Aba boto pastikan ready adam warra guya wari ka bata kofi gaskiya beda guys ambar wallahi barnaamij kham warra guya kan itikada chawl sai ya mi gamma Jara dah preset tu kamu beraya male. Anak mau kiamat sini tiba saya orang kabu nama umpe aku jatani. Amma abdul saya janin kenapa? Ready asik be kafi. Jese tu mai belu push berarti yo tazia tahu tu male. Firau fikir tingkap tu. Kise bos aku tu bote. Ol debut buat nama meti. Ati bos sebo chief tu yo tu male. Afirati namne push gode se ambe sunjur. Te semana ke ati bos sebo. Kita nak kaya maki. Aka ini jangan net tegar sisa. Baka kita nak kaya. Kapti kian ini ya Rabbi nasal alaikum. Waalaikumsalam. Jira jirtu mata kacti Jirra Jala. Dr. Abduse ready what arra mana ikuti sene kamanis yaro mashallah Welcome. Mari Sajjada mesene me taawun jiru war. Sura ke wa matti an go kab dor gesif tati ko kana. maki me maki monitor na kan me yolle feran azza kabu afshiran awale fita Fira ka ba tu kab dare. Adda nama fira ka botu mana kanatti makan sa antini dan makam mana kana nama hada topi dan fiteti jijira mubde mamanni maki guya lamaf. Yo hararge king to ko fadan to mure makam mana maki user name sa makakan kete moggaham manni mana hararge king da yokin kwadi jedama nama to ko mana mira kaisabe kabar wali galle doctor dubbin kaysan dubbi yakina wali galle akasta tu gua makafu at ganan ci gubbar ku dem bakka maki wada wan bakka me isin jal kapsim na amma nama to ko dabali nama ka hararge king kana firan ka bayo kin be jare da to la doctor man salam ol seneti mira kaisa ummata cin kamani firallen kabu sani akkamitti firan kan makamu kana kabachu kaba gadin busin in malalla me hadda firasa gadin busin hararge king bu kan kever makagudda darage nol kabda akkamitti makabare da kana kabul Fuye kono nama jabarra kira kai wallahi la mallasi berdur moderator nama jabarra fuye sirra kai awota ka tai nama jabat rafutu shakketin jir wajib mereka ye moderator kana ma arsu wargize nama rafutu iti ma bar moderator sirra khasani tiranje nama jibisani na tiktokeru sistem san jijiru ko tiktok sistem san ko jijiru ko wallahi namni wari tiara ni beida durana kasini kira amma nama rafude nagare kam ismara inda bawla
Sini keessa tisiifi dafee notifiikeeshinii keessa tisiifi dee siistama sana keessatti guyyaadhaan waan godhamu hunda jira siifi. Sirraa fuudhee jirti. Sii kannitee jirti. Sanirra wal dadhabnee miti akkana. Mee akka dalagu eenyurratti ilaalama. Tuula marra roobe maama carratii fatiifa kan rabbi wal qixxeesse maa namni adda diiga. Akkana hundu doktor. Fishe. Okay. Namni ni gaafa ho'itii daana doktor. Nama meeqasa situ taphachiisa nama tokko dabalata shan guutuu qaba. Maal geemii irra jirtan isa? Yaa. Arabagee kun yeroo hunda shan qaba. Salaameetiin gabboo gaafa kaan imma. Isinumaan salaam. Qamaatii ajaa'ibaa irra jirta bar. Akkanatti ayo habure so imam akkanatti ayo habure. Bona Oromo Ali Mangisti welcome brother. Bona. Abshira mutu mo gorone tenya ga yanga. Usaitu mabaris. Nyanga nu kabu. Bakka nu taphachiise gama kee daqiiqaa shan carraa keenya ilaalanname. Hayyee daqiiqaa shanii isiniif kanneetiin jira daqiiqaa shanii. Taphadhaa hundi keessanuu. Push godhaa fi duwwarra jiranii. Ati maan dubbanne Abdusee? Kimalol galchete. Maal inni siin salaamnoo jettu as keessatti tokko wayii. Salaamnoo jettee? Okay, akka dhufu. Hundi isaanii duwwaa jiran daqiiqaa takka dhumatee jira daqiiqaa 4 hafiif push godhaafi. Manni haa wayi bareedu yeroo geemii namni akkas wal qaxaqqatu dassi nama jedha malee baree ati nimeti. Ati oobisi hanqasu wayyu. Yoo namni waare foyista barama duwwaarra jiru eenyu foyista laamaash qaabatuuf illee namaan ta'u bar. Uummata zeeroo irra taa'u kana ashqaabbatuuf fu'een duwwaarra jira. Harargee kiingi kan leencaan ilaal iddee dhaqetti akka ababaatti tuqaa oolu duwwaarra jira. Kun amma doktor Allahu akbar yaafue. Billah alayka ya salam. Nar. Abduse. Doktor. Zimbal takkan si chala. Koda. Maal bay ani dibbarran jira bar. Tokkoon si chala akkoo kun harargee lamaan ni chala tokkoon ni chala. Calluma jedhii taa'e kun mana keessaa sii kenname miskiin bakki. Dubarra jirtan sababa harargee kiingi argitee Allah harargee kiingi akka nama qabu argisiisuuf deemaa natti fakkaata. Garuu 100 malee nama humna qabuun qabu harargee kiingi. Fu'eenis nama Allah fu'een koo miskiintichi. Boona akkana laal doktoronni akkasii jedhe boonaan kiyya kiingiin nama yaa boona jira keenya. Boona jedhaani. Billah alayka ya salam. Ya salam. Bona, thank you. Foto kon muti rafan banten ka ku aljeri da dibba shanga farga ta sauta dubre ko diban sera manan jafse dibba to ko wante ta afan bantu giro waranya amma hararge kingi abse kan jedhamu oh my goodness share godhaafi. Fu'een duwwaarra jiraachuun isaa baay'ee natti hin tolle dhugaa dubbachuu fi fu'ee kiyya mangistii duwwaarra taa'uun kee natti hin tolle hedduu nama dabbara gaafa fu'een duwwaarra taa'u. Reediin hundi isaanii duwwaarra jiru jechuudha. Manuma keessaa puus wal godhanii lafaa boonaa dhibba nuu kenna galatoomu abbaa miskiinaa. Egaa hundi keessa warra asirratti argaa jirtan uummata firan qaba jedhee dastiira seenee utuu firan qabaatiin sa'aatii tokkoof asirra turanii gaddaa'onni nama cabsuudha waan ta'eef. Warri anfira isaaniitii lakkii duwwaadhaan ammaa sirraa bu'uu ishee ummanni gurguddaan kun gaafa duwwaan bu'u ummanni kaan immoo abdii kutataa deema warri jettan puush godhaa fi amilee jaraa eegaa dhugaa dubbachuudhaaf yaasaa zinaal duwwaadhaan jedhan kan
0-0 dhan jedhan kana. Allah. Harargee king qofatu iyyuu 200 argate lafa. Harargee king qofa 200 lafa argate kaan 0-0. Reediin erga silaatii afaanis cufsiisa jedhullee ofii isaatii cufame. Allahu akbar. Abduseen keessan Doktor Abduseen illee iyyaa. Jara keenya anillee duwwaaran jira. Bakka maakii san taa'u barbaada. Bakka maakii na godhaa natti jara keenya. Anas bakka makii sana na godha. Edde guddadhee taa'uun qaba. Jara keenya. Hundi isaanii hin halkanne bakka. Hundi isaanii hin halkanne. Yoo pu'een 100 argate boonaa king har'a tapha gastii yeroo duraatiif seenee miiliyoonaan bahuu qaba warra jettan. Kunoo Harargee king girrigirrii uumuu jalqabeera koomintiin uummata miira keessa galcheera. Uummanni kunoo itti qaxaqqatuu jalqabe bakka. Uummanni qaxaqqatuu jalqabe kunoo. Uummanni qaxaqqatuu jalqabeera kunoo miliyoona galuudhaaf karoora qabateera Harargee king. Sheer godhaa fi Harargee king eenyuti sheer godhata? Allahu akbar. Fu'een amma laal socho'uu jalqabe duwwaarraa bichuu hamilee qaba. Muftaa yaa miftaa ilaal malik yaa malik. Fu'een 200 argateera. Harargee king 300 argateera. Reediin 100 argateera. Abduseenis 100 itti qaba jechuudha. Nu qaqqabaa wayiif jenne. مفتاح يا مفتاح المفتاح يا ملك يا سلام. Aboo gurbaan 100 argatte maaliif an bar taphachiisaadha ati hidhamtee teessaa akkuma warra kaanii reedi muutii rakaadhu ta'i. Sadii si caalaa jal'ee barbaaduun taasisaan afaan si qabe. Bakka taphachiisi gaane muutii godhadheen ta'a. Mina hin dallisu gaafa gizee 100 si caalaa taphsiisa. Egaan daawwattoota keenya Harargee king tokkoffaadha. Akkasuma reediin lammaffaa. Fu'aadee isaa 500 gahe. Fu'aad 500. Fu'aadii ol baasi malee Fu'aadii kan ol bahuu qabu bakka sanatti. Harargeenis hundi jaraayyuu baanu mana keessa argatanii deebisi bakki. Namni 500 argatan jiru deebisi bakka. 500 qaba waan ta'eef. No, Harargeen mana keessa argatanii 100 akkamitti mana ol bahu bakka guddaatti. Danda'amu. An 500 malee 400. Ana 100 sii kenne. Mana keessa an dalagu. Yoo dhuguma isin jaallatan fira keenya jettan bakka guddaa isin kaa'uudhaaf kunoo 100 isin dabalan yookiin 500 bakka makii kana teessu guddattanii. Kanaan ala muutii irra teessu ana isinittiin akkas godha jechuudha. Hundi keessan firan qabdanu duwwaara jirtu. 400 ol ba'anii boonanii taa'uun hin jiru. Fu'een 400 qofittii qaba. Harargee king 400 qofittii qaba. Reediin 200 qofa qaba. Isaaq Zeenuu hin qabu duwwaadha. Hundi keessan warra 0-0 kana gad harcaafneetiyyuu warra akka Isaaq Zeenuu gadi buusuuf deemna maaliif miskiinni maal godhaa sirraa namni 100 kennuuf hin jiru waan ta'eef. Kana akka reediis gadi buufna maaliif miskiintitti 200 namni lafaa kenneefi miliki maal goote sirra. Reedii gabbuusi Isaaqiinis gabbuusi bakka jara firan qabanu kun gad harcaasii namoota humna qabanu namoota fira qabanu nama namni jara jaallatu ol galchita. Harargee kingis gadi buufta amma Fu'aadiinis maaliif firan qabanu waan ta'eef maal godhu yeroo gubbuudhaa sira ta'anii. Amma gadi buusuuf deemna. Fu'aadii abbaan leencaa yeroo inni asirra duwwaadhaan taa'u arguu caala wanti gadda onnee nama cabsu hin jiru. Harargee king kan yeroo jalqabaatiif yeroo leenca gadhiisuun qubni namaa roommutti leenca gadhiisaa ture yeroo duwwaarra taa'u onnee nama cabsa. Jara kan maqaa dha'uun natti hin tolu miskiina takkaa leencaa miti abaaboo argatanii hin beekanu jarre. Jara kan miskiina. Baqataa akka joggaarra gochaa jiru silaa agarte. Akkamitti qoodate? Abboon rabbiin dhabu. Bakka kee rabbiin abboo bakka si abboo sukulu akkatti gogaa natti kola. Boonaa koo maakii maalee gaarta?
ammallee dhibba mana keessa argatteetis dhibba mana keessa argatte No. Abdul Zembar kolfini natti kolfe onnee na toge. amma fu'een bakka bahuu danda'a bakka makiisan bahuu danda'a amma fu'een dhibba shan argatee jira amma gaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya hedduu nuti dhagaameera nuti warra asirratti hafne fu'een qophaa bobboonee mul'atee taa'u jira harargee kingi dhokatee gaafa achi keessa taa'u maaltu sanitti dhaga'ama reediiniif isaa kuukkaamamanii na jalatti anis achi kuukkaamamee taa'u jira fu'een garuu bal'ifatee Ansilumaa kan nama hin qabne nan beekan namni karaa kan baatu. ana duruu namni jaallatu jedhaa jira dhugaa dubbachuuf gadda onnee nama cabsu Yaa serious. ana duruu namni Annama Kulo boona abbaa wal qixxaataa kan nan raawusi. galatoom. cabbi obboleessa koo Boyna. hin boo'inaa dhibba kennaa jira Dhaggeeffadhaa jiran. Seera manaa eegaa ta'uu Abduu Seyaangootti kan hin heemi gizee ani qofti argadde ana callisiisaa gizee kan jalan dubbatina isaa firan qabdu harargeen firan qabu fu'een firan qabu reediin firan qabu maakinis firan qabdu kana jechuun Dr. Abduu Seen firan qabachuun hunda caalaan wayya. Let's go. jara keenya kun gadda onnee nama cabsudha gaafa reediin akka nama waa giiftara qabutti ana tuffatee akkas naan jedhu kunoo boonaan annan jiraaf jechuudhaan reedii afaan irraa qabachiisee 400 na galchee jira yaa boona rabbii miiliyoona 40 godhee baankii kan kee irratti siifa guutu leenca kee akkas goota diinota konkoo garaa naa gubde ilaal kanas jalatti boosu muutiidhaan adabamte idimee likkii mana kana dhufuu hin dandeessu maaliif boosa rabbi si haa boosisu balaan maaf boosa imimmaaniin nurratti gubuu fi tiktookii Anaa gaggeessa tilis. Abaara. Doktor Maamni si yoo kan situ garaa nyaatee boosita waan ta'eef mbooyin jedhin. Nja? Ofiin boona mbooyin. I love you. I love you siyattu makiidhaa kennee jira boonaan. Boonaan. Thank you. Yaa rabbi afaan na barsiisika. Namni Thank you. afaan tuna nyaataa baran. Guys, push godha hidhaa keessaa wannu baafadha. Yaa jara keenya. Hanga yoonaatti namumti onnee qabaatee kiisuma $500 ol darbu dhabamuu muwajjal. Muutii godhi meree nu jee qaara sagalee keessan. Isaan muutii godhan. Namumti onnee qabaatee. Akka nama saree hojii aannan arraabaa jiru comcom gootanii isinu taasa. Miyuutu godhatu? Aannan arraabaa jirtam? Guys, haala amma argaa jirran kanaan abbaan leencaa, abbaan immoo leencota lakkaa oolu, shugguxiin akkasumas artistiin keenyaa fi King Harargeen haala duwwaa irratti argamuun gaddi onnee nutti dhagahamee jira. Share godhadha. Warri as keessa jirtan reedii dabalatee namoonni 5 jalqaba irratti share godhadha. Itti aansitanii firoota keessa yaamadha. Kana jechuun hundi keenya duwwarra jira jechuudha. Kooyiniin wal fakkaatan 500 boonaa malee namni hangammaa puushir godhan jiru. Boonaan kophaa ta'e. Boonaan dorgomaa barbaadaa jira fakkaata. Guys, share godhadhaadha. Good morning isiniin jenne jirra warri irribaa kaatan. Isaaq Zeenuu milikee jira. Artistiin keenya milikee jira. Warra hadaraa keessan wal gurmeessaa giftara ta'a. Nuti amma warri iyyaala suuq nama baay'ee godhannee jirra. Warra qama'uu qabna, warra dhuguu qabna, warra xuuxuu qabna, warri artistii amma waliin qabu hadaraa keessa artistoonni keenyallee giftara ta'uuf mokkora. Ihee birri yaalqaal. Addunyaa tanaan wal bara. Kaamsa kun dhuga qoosaa seera artistii tokko jala giftara argee hin beeku. Artistii miliyoonara baay'ee arginee jirra. Uummanni kun irraa fi osoo hin taane addunyaan itti raahessanii jedhanii waan amananiif isinis akkasitti amana hadaraa keessan. Egaan amma
hundi keenya daqiiqaa 5 daqiiqaa 5 keessatti duwwaa irra jirra. Doktor Abdiin dhibba afuriin duwwama jedhama. Qabxiin lakkaamoon gammaatti kan fu'ee qofa 500 qaba waan ta'eef qabxiin jalqabaa 500 ta'uu qaba. Harargee Kingin abbaan leencota abbaan qeerransa abbaa tiktaak yuunivarsiitii fu'een wayyoo jara jidduu taa'ee hanga ammaatti enaan walqixxaa'uun isaanii baay'ee na gaddisiise. Ani silaa leencinan beeku, Abduusee leencin beeku, Shugguxii Teessayyaa'u jara keessatti hirmaachifnee jirra. Baadoon baadoo duwwaan duwwa. Hin salphanne hin salphanne. Sheer godha waan jedheef hin qabaa jedhee yoonna. Waan jedheef hin qabaa na qaqqabaa dura. Bilis sheer nuti sheer godhadhaani. Haala amma jirru kanaan hundi keenya gadi bu'aa jirra. Sa'aatii kana baruu danda'u qaba hizbiin keenya. Sa'aatiin kun good morning from America, from Canada, from Cairo. Cairo illee good morning. Cairo in the America is the same. Okay, yoonam. Cairo in the America is the same. Waliin rafnee waliin kaana. Yaa reedi salphatte kaara duwwaan gadi buute qaaxammataan salphattan gabbuutan jedhaani. Dubbiin daagan ulfaatti amma arge. Wayne miira keessa reefu nu badha hizbii keenya. Abduusee, Maakii, Harargee, Fu'ee, miirri isaa baay'ee ulfaata. Way reedii keessa dhaqqabaa dara. Kan namatti kadhadhuu miti. Mee namni 500 kennee seenaa dalagu. Allahu Akbar pirezidaantii OPM Fu'een hin danda'amne. Abbaan leencichaa qabxii isaa keenya ol ta'uudhaan nugusummaa isaa Allahu Akbar PM Fu'een 800. 100 mana keessa argate 700. Gadaa welcome Fat Maakin gadaa irraa ayigilaasii ijasii cufu gadi gootee jirti. Oh yaa jedhe namichi. Haala kanaan Harargee Doktor Abduuseen of ajjeesu. Oh reedin ayigilaasii argatte. Yaa gadaa. Thank you gadaa Oromoo. Gadaan ta'e ol baabboon malee. Gadaa. Zibal bakki duwwara jirta goota ko. Oh gadaan abbaan wal qixxeessaa Harargee Kingitti ayigilaasii guddicha godhatti godhee jira. Kana jechuun qabxii wal duraa duuban deemamaa jira akkuma duraa jechuudha. Fu'een tokkoffaa akkasumas reediin lammaffaa Harargee lammaffaa Maakiin lammaffaa Doktor Abduuseen sadaffaa irratti argamu. Waan ajaa'ibaati kuni waan ajaa'ibaati. Amma ka miliquun jedhe amma ka miliquun daqiiqaan keenya achi deemaa jira. Namni dorgomaa kana keessatti dhumarra bahe ba'uus carraan isaa bal'aadha waan ta'eef fira keessaniif push godha. Taphni jalqabaati manni marsaa jalqabaati irra jirra. So marsaa itti aanutti kana ol jennee abdii qabna. Kanaaf marsaa jalqabaa kana eenyu injifata kan jedhu daqiiqaa 2 keessatti ilaalla. Daqiiqaa 20 yeroo gahe taphni leeveliin isaa himamee next itti aanna jechuudha. Daqiiqaa 2 qofa nu hafa. Daqiiqaa 2 qofa nu hafa jechuudha. Kanaaf haala amma argaa jirru Fu'een tokkoffaadha. Reedii fi Harargee Kingin sadarkaa olaanuu lammaffaadha. Doktor Abduuseen bu'aa jirti. Doktor Abduusee bu'aa jira. Maal eegaa jirta Doktor Abduusee? Maal eegaa jirta as keessa? Qabxii 200 tokkoon si caala. Qabxii 100 si caala. Firan qabdu, zamadiin qabdu. Maqaan kee fira kee zamadii keetii ol dheerata jechuudha. Nurraa gadi buutaa daqiiqaa tokkotu sin hafe. Daqiiqaa tokko keessatti marsaa jalqabaa eenyu tokkoon xumure kan jedhu akkuma argaa jirtan Fu'een bakka gannuu dhiisuu dide. Hadaraa bakka Fu'ee kana eenyuun nakaa goonni seenaa hojjettu. Abduusee kana bakka Fu'ee kana eenyutu ka'a. Harargee Kingi bakka Fu'ee kana eenyutu ka'a. Yaa Waaqa arguuf deemna. Akkuma wayyaanee waggoota 5 olitti aansee aangoo isaa Fu'een garaa nama dhukkubsa. Wantichi siyaasa fakkaata inumaa gaafa laalan. Fu'een aangoo filannoo tokko malee waggaa 5 kophaa isaa hoogganaa jira. Oh yaa daqiiqaan 20 tokko hanga 10 lakkoofna. Tokko hanga 10 keessatti yoo nu hambifachuu hin danda'in carraa gadi buutu nu mudata nu dhaqqaba. Tokko hanga 10tti isin lakkaa ani daanyedha. Silaa dubbachuu hin danda'u ture daanya waan ta'eef dubbadhe.
Tokko jedhee jira. Tokko. Kudhan jennaan rakkoo keessa seennee jirra nu dhaqqabaa please. Reedi nama akkatti cafaru kun bu'uu danda'a. Jarraan isaan beekamu. First season yookaan marsaa jalqabaati taphni kun. Tokko. Lama jennee jirra. Lama jennee jirra guys. Rakkaba sadi. Afuri. Shani. Malo bakka fu'ee kana eenyuun nuka goonni seenaa hojjetu hin jiru. Wayyoo abaaboo naa kenni. Abaaboo miti dhibboonuu kenna. Waan ofii wayi jaartii tiyya duraaniti waan ofiin tun dogongoraa mana galchita jaartii tiyya. Maakii push godhin jenne reedii push godhii. Waan ofii kiyene konjo. Usi bo jaartii tiyya tun bara 2016 keessa jaartii tiyya turte wal hiine aare hiike. Garuu amma nadeeffatu barbaadde dogongoraa mana keessa galchite. Baxaam yasaazinaal. Afur jedhee jira guys. Bakka reediin keessan osoo ba'u bu'eedha. Afur. Shan. Kudhan jennaan carraan ani qabu. Baay'ee dhiphaadha. Carraan abduu san qabdu baay'ee dhiphaadha. Jara hundaanuu dhaqqaba. Shan. Jaha. Guys, jaha. Share godhaa warri keessa jirtanillee anas hin jedhe. Share godhaa jaharra jirra. Torba. Ofin ajjeesaa akka ka'ee firan kaawwachuudhaan. Ofin ajjeesaa kan akka abdii sanitti deemee kiloroksii dhugee dhufa. Kuuloo. Maal eegaa tamaki. Baay'ee rakai. Ada ol qixxeessaa dhiisi kaa waan akkana. Yes. Garuu dhibba dhakaan jaala. No. Mikanyaalaan na buustedha. Filannoo yaa waan ofii bakka na kaasteerti na deebis please. Bakka kiyyatti na deebisaa dara. Reetiin bakka isaatti deebi'uu qabaa. Falmadhaana isiniin jedhe. Manatti dogongortee kennaa jirta manni kuni bakka akkasii. Let's go habibti. Maal eegaa harta baaki? Suuraa isinitti jira ifachu. Akkasii. Amma isin argaa jirtan kan. Firri kiyya dhufaa jira kun firaa miti diinaa kun. Firaa akkamii dhabee? Qoy sa'aatiin kanaadha. First season jedhama kun. Seasonii jalqabaati. Hin jarjari. Dhageeffadha. Marsaan jalqabaa. Aziizaa shee goote kunuunsi. Azuyyee jedhamti kara. Yeah. Guys. Hundi keessan haala amma argaa jirruun reediin tokkoffaa marsaa jirti. Jaharra jirra. Kudhan yoo jenne siizinii kana hin xumurra waan ta'eef jaharra jirra. Egaan azuuko. Welcome. Waya, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtu mata fikri. Jirta bada fikri. Ibreedu. Jira alhamdulillah. Waa kiyee? Maasis? Jirta Jira Ibreedu. alhamdulillah. Baga jira. Baga nagaadu. Gootoo tokko. Harargee. Nagaadhaan neegda. Hoyitari. Egaan Aziizaa baga nagayaan dhuftee pirinsisii gastii irratti beekamtuudha. Garuu reediin yeroo ammaa aangorra jira. Kana jechuun marsaa jalqabaa xumurree jira. Marsaa jalqabaa reedii Adam tokkoffaan xumuruu danda'ee jira. Qu'een lammaffaadha. Harargee fi Dr. Abduu Seen qabxii ol fakkaadan sadaffaan xumuranii jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Aziizaan bifa haarayaan goota komii dhageessa.